Ashamaa jirra jirtu hundumti keessan baga nagaanaaf taatan isiniin jecha yuutuubii kan koo sabiskiraayib, kooment, laayik, sheer naaf gochuu hin dagatinaa yaada qabdannaa teessisaa. Har'a waan lamaan tokkoon isinii qabadhee dhufe sababa ho'aatiin ijoolleen keessumaa biyyoota Arabaa keessa jirtan sirriitti of eeggannoo isin barbaachisa. Yeroo ammaa yeroo ho'aa kana tokko gaazirraa sirriitti of eeguun nu barbaachisa. Gaazii yeroo nyaata hojjettanirree yeroo gaaziin dhumee itti jijjiirtanirree ho'a kana waliin gaaziin sirriitti of eeggannoo barbaada. Kan biraa immoo distiin asirratti suuraa isaa isinii teessise kun yeroo nyaata itti hojjettan osoo inni hin qabbanaa'in yookiin bishaan irratti banaa yookiin aga inni qilleensi keessaa bahutti turaa eegaa malee atattamaan ariifattanii yoo bantan gara fuula keessanitti dhoo'ee akkuma obboleetti argitanii sana fuula keessan isin balleessuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo bofadha. Bofti gaama yeroo ho'aa kana baay'ee nama sodaachisa. Keessumaa ijoolleen ala keessa xaxaragdan gibbii keessa waan akkasii firaafireen gibbii keessa yoo jiraate guurtanii egaa sirriitti of eeggannoo taasisaa isiniin jechuun barbaada. Obboleettiin tokkos kana dura viidiyoo hojjettee turte yeroo isheen qoshaashaa gatuudha gara halaa baatu barri irratti argitee turte osoo yeroo sanatti yookiin bilbila laalaa yookiin gara biraa laalaa deemti ta'eetii irra dhaabattee miidhaa isheerran ga'uu danda'a jechuudha bofichi kuni. Obboleettiin kunis waan ishii qunname waan ajaa'ibaati mana ishii keessatti wanti ta'e viidiyoo ishii isiniin kaa'aa dhaggeeffadhaa isinis irraa of eegdan akka irraa barattanii fi adaraa keessan of eeggannoo taasisaa. Ijoolleen gibbii keessa waan tokko hojjetta firaafiree wayii guuruu ba'uu dandeessu yeroo ho'aa jechuudha yookiin fi biqiltuuwwan bishaan obaasu ta'a ala keessa xaraguudhaaf qulqulleessuudhaaf yeroo baatanitti of eeggannoo taasisaa ilaalladhaa. Keessumaa hamma ho'a cimaatu jira waan ta'eef wantoonni akkasii kun hedduun gibbii keessaa hin dhibani. Lafti isaa immoo biyyoota tokko ashawaadha. Ashawaa sana keessayyuu guutanii jiran jechuudha. Sanaaf Waaqayyo sinaa eegu sinirree. Ijoollee koo kan na mudate kun isin hin mudatin. Akka Itoophiyaatti sa'aatii 11 gara galgalaa jechuudha. Akka asitti sa'aatii 5 kan na quunname kun isin hin quunnamin ijoo. Rabbii wanna na baase qabaan. Geeta'ee wanna na baase qaba. Maaramii wanna na baase qabdi gaafa darbe malee naasa'u. Ijoollee maaltu na mudate seetan sa'aatii ammaa tana keessatti jechuudha. Mana fincaanii tasseene. Mana fincaanii seenitan mucayyoon narratti balbalaan kwaakwaate. Nama jiran jedheen. Kaza ani bahee daqiiqa 5 caalle keessatti ani bahee ishii seente. Ishii seente maaltu ishii mudate? Wannas jedhee lesnitti dubbadhuun qabu yaa Rabbi. Yaa Waaqayyo na baaseera garuu Rabbii wanna na baaseef qaba waan ta'eef Waaqayyo fatanaa kana keessa waan na baaseef qaba waan ta'eef isaaf ammaaf homaa galata galchuu hin danda'u. Homaa jechuu waan hin dandeenyeef inna mucaan ani baanan mucayyoon jechuudha ani baanan mana fincaanii seente. Mana fincaanii seente maaltu ishii mudate? Boofati ishii qabe ijoo. Boofati ishii qabe dhugaa Waaqa naamanuu dhiisuu dandeechanii sa'aatii ammaan kanallee naasu keessa jira wanda sin garramu keessa. Mucaa boofni ishii qabee iyyite mucaan ani kanan jiru kushinaadhaa haati kifilii jirati inni iyyite mucaan inni iyyite aandi duraa takka dhiyaan irratti banee dhaqee ana balbala yoo irratti banu bichaa Waaqayyoon na baaseera. Mikaa'elli abdaaliin Itoophiyaa na baasee wanda na baaseef isatu qaba waan ta'eef Qidistii Arseeman na baasterti. Mikaa'el Sillaasee sadeen na baasee waan na baaseef isatu beeka. Rabbii galata galchee hin danda'u waan ta'eef ammattuma dubbachuu hin danda'u. Innaa mucaan ani baay'ee natu dhaqee daddafee balbala baneen rifadheen kaadhe mucaa si fuune booftis mucayyittii qabattee isheen mucayyoon kuftee jirti achitti ishiin mana fincaanii keessatti jechuudha. Mucaan kuftee jirti deemeen haadha waame abbaan immoo reefu ganaa dhufaateera jechuudha akka tasaa. Reefu ganaa mana ol dhufaatee jira mucaa isaatitti of wallaalte jechuudha of wallaalte. Kaza boficha achuma keessa deebi'ee galee mucaa mana hospitaala fuudhanii deemanii ammatti kinoonis kophaa kiyyaan jira ijoolleen homtuun jiranii faana makiina tokko wajjin hin deemanii. Yaa Waaqayyo wanna oolcheef qaba. Baga si baase naan jettan malee nan darbinaa baga si baase naan jettan malee Rabbiin na baaseera. Sillaaseen na baaseera biyya ormaa keessatti osoo kuni na mudate akkaman ta'a sila akkaman ta'a Rabbiin na baaseera. Baga si baase naan jedha mucayyoo waa'een akka afaan ishee haa godhuufi Rabbiin harka jalaa qaba. Toomaa jechuun danda'u ammatti wanni dubbadhuun qabu waan ta'eef.